Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma isin jirtan maratti sinaa qaqqabu. Kun qophii dambalii jaalalaa torbanitti yeroo kana simbiraatiin geenyudha. Qophii dambalii jaalalaa keenyaa irraatiinis qabiyyeewwan dhaggeeffattoonni ittiin bashannananii fi irraa baratan hedduu qabannee dhufneerra. Maarree isin irraati kan eegamu Oromiyaa Broadcasting Network irra kaawwattanii qophii dambalii jaalalaa hordofuu qofaa isiniin jenna kana qofaa immoo miti yaada keessanis ni barbaanna. Eeyyan karaa toorota bilbilaa keenyaa 02211000860 fi 02211000861 heloo nuun jedha. Karaa 8330 immoo ergaa gabaabaa nuuf barreessinan nu bira qaqqabu. Qophii dambalii jaalalaa irratti nan hirmaadhaa warreen jechaa jirtaniif ammoo djobskbk@gmail.com fi 2919 lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaati qaamaan dhuftaniirree as istiidiyootti ofii keessa walaloo keessanis akkasumas ammoo xalayaa keessanis dubbifachuu dandeessiniin jenna. Yaanni keessanii fi mudannoof muuxannoon sin jaalala irratti qabdan nu biraa nafiini isiniin jecha amma immoo kanatti aansuudhaan sirba tokkoon bashannannee deebina. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'uun affeerraa keenya kabajaati. Qophii dambalii jaalalaa sirba sin affeerree eegalle kabajamtoota hordoftoota keenyaa sirba nuti isiniif affeerreetti hedduu akka gammaddan hedduu akka itti bohaartan abdii qabnaa. Qophiin dambalii jaalalaa haga xumuramutti bohaartiin kun isinirraatiin badiin isiniin jecha kanatti aansuudhaanis isin bohaarsaa jennee kan qabannee jirru qophii dambalii jaalalaa keenyaadhaa keessatti qabiyyee biraa qaba. Innis maalinni jechuun keessanii nafu. Baacoodha. Baacoodhaan bashannanaa. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Abbaa isin achi maqaa hospitaala bira jirraati maagitin tirtanii miti. Sister, ati huccuu adii kaayattee ejjituun hambaana sister. Bargaalaal dullattiin tun na harkatte cal jechuu deemti. Rabbumaa jecha dafaatiin wal'aan hame lubbuma si oolcha. Qoricha waan qabnu silaalii. Qoricha hin qabnu jettee sister. Maal qabdarree sila? Siree taatu baay'inaan qabna lakkoofsa 45 geessaa cibsa. Akkana taatu gaha hospitaala miti jechuudha kan itti dhufne kun. Duuba maali sila? Alberguma kireeffatan dhufne ka. Kun qophii dambalii jaalalaa Oromiyaa Broadcasting Network irratti simbiraatiin gaa jirudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii dambalii jaalalaatiin qabiyyeewwan garaagaraa akka qabannee jirru jalqabuma yeroo qophii dambalii jaalalaa eegallu isiniif himneeti kan nuti turre garuu ammatti kan nuti simbiraatiin geenyee jirru sirbaa fi baacoo qofa. Maarree qophiin keenya ammayyuu waan hedduu waan sin bashannansiisuuf sin barsiisu hedduu tafeeraa kanatti aansuudhaan walaloo yoo affeerree obsi. Mijuu walaloo keenyaa kunooti haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa yeroo isiniin jennu gammachuu guddaadha. Akkuma qilleensi ol ka'ee bubbisee awwaara ol kaasu yoon deemus yoon taa'us ani yaada keerrummaa waan biraan narraasu dhugaa dubbachuudhaaf hedduun si jaalladhe si argachuuf jechas jecha baay'een baadhe atanaaf gaariidha kabajamaa namaa rabbitu siif kenne naatuuf waan hundumaa kana tafee jedhee sirraa komiin qabu silaalee siin quufu waan biraa siin fedhu halkan abjuu keessas siin natti agarsiise suura siin fakkaatu na dura naannessee kanan takkaayyaanne siin natti agarsiise eenyuun jettee bakka biraa yaadeen ana siif dhiphattuuf wanta biraa yaadeen yoo na hubatte immoo deebii keen barbaada sumaanan jaalladheen kumaatama keessa qofaas osoo hin deemu hiriyaa waliinis waa'ee keen odeessa kitaab qixan qabduun atanaaf adduun waan siin jedhuun dhabeemu abbaa naa toomama waan siin jedhu dhabeemu abbaa naa toomama daran jaalalli kee onnee koo rarraasee akkan sirraan dhusneef qalbii na dhamaasee sumaan na yaachisa sumaan na dheebusa kumaatama keessa
Kanaafan nama arge maratti waa'ee kee odeessa. Tarii atis yaaddee ansiif dhiphachuu koo yaada kee irraa kamee mala wallaaluu koo furmaata naaf laattaa maaloo bareedaa koo sin jaalladha jettaa naatoo qabeessa koo sin jaalladha jettaa naatoo qabeessa koo. Kan hin qabne yoomuu tasallee foolii badaa urgooftuu Oromoo koo intala abbaa gadaa keessa koo kan jirtu onnee koo keessa lixxee dhugaan ishee jaalladha lubbuu kootiinis qixxee jaalala eenyus miti kan ishee natti akeekaa dhugaana jaallatti min shakku anuu nan beekaa sagalee ishee dhabee danda'eema hin oolu haalaaf amala isheetiin itti galeeraan kooluu jaalala ishee to'aadhaa miti jaalala mugaa sobee isheen jaalladhan jaalladha malee dhugaa waliin kan dabarsine mudannoo baay'ee dhibbaa yoomillee yoo ta'e ansheef hin qabu jibbaa lafallee isheen kaa'uu eeggadheen ishee baadhaa onnee koonyuufuu miti dursa ishee mafallaadhaa gubaa jaalala isheetiin kophaa kanan gubadhu onnee koo qulqulluus fuudhee kanan isheef laadhu keessa koo keessa galtee miira koo hunda dhaaltee isheen anaaf tokkoffaadha Monaaliizaa naaf caaltee sekendiifuu yoo ta'e ijamaan isheen laalu nama kamuu naaf caalti eenyuun isheen madaalu garuu of biraa yoon dhabu na fuudhee bada yaanni naaf illee hin sifaa'u hammam nyaadhullee nyaanni yaanni ishee na huuqqisee na fakkeesseef migira qaamaan irraa fagaadhus yaadaan immoo ishee biraa anoo isheen jaalladha tasan beeku ishee jibbee simannaa jaalala isheetiif onnee koo tureeba dibbee qulqulluun keessa koo isheetiif booyaa saasaa rukuttaan onnee koo safuun caalaam rasaasaa simboo qabeettii koo yoomuu anaaf axaddaa burqaa jaalala keetu onnee korraatii maddaa keessa koo jirta yoomuu yoomna keessaatii baataa naaf hidda dhiiga kootii na keessa dhangalaataa ija keenan ilaalaa funyaan keetiinan suufaa afaan kan keetiin nyaadheen garaa keetiinis quufaa jaalalli bareedduu koof kan namaa garaa baay'iseensi jaalladhaa isa hin qabne safara qofaa koo ta'ee tan jaalala keetii yaada onnee korraan dubbisa isa naaf galte waadaa foolii kee araadee tan amma beela'a gubaa jaalala kee immoo osoon cabiin eela'a jecha kee hin dagadhu isa naan jette sin ganuu furtuu onnee koo immoo sidhaka kanaaf banu fageessee tan si jaallaa hanga du'a gamaa homtuu siin argatiin sirraa haa qabu hamaa natti dhuftaa yoomiyyuu halkan hirriba keessa waadaa keenya dagattee kan biraa waliin odeessaa sagalee kee tasaasaa suuta gurratti dubbachaa mormasaa hammattee fuulasaa immoo dhungachaa safuu kan biraa filattee kunoo maddiisaa teessaa habaaboosaaf bitteetu jilba isaarra keessaa tokkittii koosiin jedhee yeroon mil'adhu takkaa yeroon ol jedhummoo hic abduu dhalakkaa Faayisaa Baashaa Horroo Bulluqirraa. Jechoonni tarreeffamanii qindaa'anii akka isaan jaalala ibsanitti fi akka isaan ergaa dhaggeeffattoota keenyaa dabarsanitti kan qindeeffannee walaloo dhaggeeffannee deebine. Eeyyeen dhaggeeffattoonni keenya yeroo walaloo asiitii nuti isaaniif dubbisnu hedduun isaanii taa'anii jaalallee isaaniif walaloo isaanii dubbisaa jiraachuun isaanii homaa tokkollee nama hin shakkisiisu. Yeroo waa'ee walaloo ka'u gannamuu walaloo dhuunfaa sammuusaa keessatti odoo akkana jedhaniiru ta'es jedhee immoo walaloo keenya kan qeequs ni jira. Hin qeeqina koottaa ofii keessanis. Barreessaa nuuf ergaa qeequu qofaatiin odoo hin taane ofii keessan kottaate dhaggeeffattoota keenya nuuf bashannansiisaa isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan kan nuti qabiyyee qophii dambalii jaalalaa har'aa keessatti simbiraatiin geenyaa jennee qabannee jirru. Asoosama mata dureen isaa imimmaan ijoollee wallakkuu jedhu torbee darbee kutaa arfaffaasaatu isaan bira ga'ee kanarraa immoo kutaa shanaffaasaatu dhiyaata. Seenessa jaalalaa imimmaan ijoollee lakkuu jedhu kutaa afuraffaa kan torbee dabree isiniif dhiyeessine keessatti Kingsley Aayishaa irraa jaalaltii isa qabdee akka jirtu seenessinee jirra. Kingsley yeroo dheeraaf jaalala Aayishaatiin gubachaa erga turee booda iccitii isaa obboleessa isaa Luukindaaf ifa godhee jira. Luukindaanis akkamitti Kingsley Aayishaa akka harkatti galfachuu danda'u mala dhaheefi jira. Malli Luukindaan dhaheef sun Kingsley ni milkeessaa laata? Seenessa jaalalaa imimmaan ijoollee lakkuu jedhu kutaa shanaffaa akkatti aanu kanatti isiniif dhiheessinam. Mul'achaa ture san isatti hin kaasne. Eeyyeen jetteetuma jala. Dhaggeeffattoota keenya seenessa jaalalaa imimmaan ijoollee lakkuu jedhu kutaa shanaffaa kanumaan xumurree jirra. Torban kutaa jahaffaa qabannee dhiyaannam. Nimoona. Oo. Seenessa dhaggeeffatte? Eeyyeen sirriitti. Ayyee
qabiyyeen qophii dambalii jaalalaa keenya ammallee hin xumuramne. Kanatti aansuudhaan ammoo dhaggeeffattoota keenyaaf dhiyeessuu kootiin duratti gaaffiin ani yeroon hojiidhaaf gara dirree deemu dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa akkasumas ammoo istiidiyootti immoo gaazexeessitootuma OBN keessaatii kanneen argadhe gaaffii dhiyeesseefiin ture. Gaaffii kana siifis dhiyeessuuf hin deemaa jira maal jettare? Garuu gaaffii kana hin baay'iste malee gaafatamuu koofillee natti tola. Garuu ni cimaa laata. Gaaffii cimaa fi hin cimneessa gaafatamanii argu mee jaalalleen kee bakka namni hedduun baay'atee jiru gabaa keessas ta'uu danda'a bakka waltajjii garagaraas ta'uu danda'a garuu bakka iji hedduun jiru dhaabatee jira haa jennu akka tasaa ta'e jaalallee koo kana sarpiraayiziin godha jettee karaa dudduubaa dhaqxee morma isaa dhungatta. Anumti. kun osoo hin dhungatiin sodaachaa harta akkamisaa. Ay nama biraatu ni jalaa dhungatee teennaa yaaddeen. Lakkisumatu dhungatate. Tole. Garuu dhungattee yeroo inni nahee sitti galagalu jaalallee kee miti. Jaartiin tisaanan argi yookaan hiriyyaan isaanan argin. Mee akkam taata saati sanatti? Dhiifaman gaafadhaa achi booddee garuu achi dhaabadhu bakka sanattis hin deebi'u. Akka tasaa ta'e jaalalleen isaa dhaabattee si ilaalaa jirti yoo taate. Isa dhiiseen ishee gaafadha dhiifama. Nan dhiistu ka. Han dhungatame isaa han gaafatamu isheedha. Jechuun nan hubachiisa tarii wal beeku ta'innaa jetteellee gara biraatti fudhachuu dandeessi. Akka dogoggora ta'e ishee nan amansiisa inni inuma dhiisa dheeyyaadha akka dogoggora ta'e nu hubataa dheeyyaadha isheen garuu nama jaallattu sanatti inaafuu dandeessi yeroo waa'ee nama baay'ee jaallattu yoo ta'e namni kan biraan jaalala ibsaaf yoo ta'e si inaafsisuu danda'a waan ta'eef inaafsisas danda'a miti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa mee gaaffuma ammaan inni moonaatiin gaafadhe kana dhaggeeffattootaa fi akkasumas ammoo gaazexeessitoota istiidiyootti argadhe gaafadheen jira mee deebiin isaanii maal fakkaataa kan jedhu gamanumaatiin walumaan teenyee haa dhaggeeffannu isiniin jechaa qophii dambalii jaalalaa waliin turtii gaarii. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee shakkii malee wal beeknaa sirriitti shakkii malee shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Akka tasaa ta'e magaala keessa dhaabbatti jaalalleen kee sarpiraayiziin godha jettee karaa dudduubaa dhaqxee suutatti morma ishee dhungatta yoo achi as galagaltu nama biraa. Salphina waan lama dhagu damma dhuguma si jira kun salphinadha akkamni ilaa amma gaafa isheen sarpiraayiz godhatte dudduubaan gaafa itti dhungattuuni nama gara biraa gaafa ta'u lammata adama nama dhungatta abban mana laalaa irra ta'uu danda'a. Siiniyyuu dhufee waan biraa keessa miidhaa biraa keessa buusuu danda'a. Lammata immoo jaalalleen keessi ilaalaa jirta. Gaafa ati dhungattu dhuguma riyyaasaadha. Riyyaasaa biraa dhungateetti. Argitaa waa lama dhabdee gidduu kanatti. Tokkoffaa sanarra buutee kanarra buutee qaanima guddaadha kun rabbi naa baasuun jedha malee. Rabbumaan naa baasuun jedha malee. Waan hin jedhuun qabu hin cima. Garuu yeroo sanatti tarkaanfii akkamiin fudhaa jetta? Dafee dhiifama gaafachuu nama biraatti fakkaattee dhiifama daraa rabbii daraa waaqaa jedhee waaqa lafatti waan isheen amantuun ishee gaafachuu amma danda'ametti isheen dhiifama gootaan amma jilbeenfadhutti nan ga'a jechuun isheerraa dhiifama argachuudhaaf dirqama jilbeenfadheessa ta'uu dhiifama wanta isheen ittiin naa gochuu dandeessuun dhiifama ishee gaafadhee dafee naannoo sanarraati hundoom waggaa tokkoof baduudha yeroo muraasa miti waggaa tokkoof baduudha. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Shakkii malee wal beeknaa sirriitti shakkii malee shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Yoo ishiin sitti galagaltu nama biraati. Baay'ee nama ajaa'iba kuni gaaffii baay'ee kompleksii ta'edha. Sababa yaada isiitiin qabamee fi namni magaala keessa dhaabbatu yoo isiin fakkaate deemee morma isii dhooggandhu isiin nama biraa na taate jetteemi. Baay'ee nama ulfaata kuni. Isitti ibsaree sababa an duruu isii jaaladhuu fi intala baay'ee jaaladhu tokko natti fakkaattee dhufee tan si badee jedhee itti hima. Achi booda yoo akka tasaafaa isiin wanta akka gaaffiitti na dhiyeessite tokko kallattumaanii nama itti jaalattu na fakkaata jettee dhiyaachuuf danda'a. Isa kana itti deebisuu qaba. Isumaaf maaf jennaan wanni hundumtuun wanna nyaadha dhugu wanna argu wanna akkaataa hin deemsisaa akkaataa hin deemsa nama hundaa waa isin fakkaateefidha kan deemee dhungadhee namittii fi ibsa taasisa. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee
shakkii malee wal beeknaa sirriitti shakkii malee. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Yeroo isheen sitti galagaltu garuu nama biraadha. Akkam taata? Namnumti gaaffii kana gaafate too deebisineeti tola maaliif seete akkaataatti gaaficha uumtantu xiqqoo ulfaataadha. Ammoo jaalallee ta'uu isaati wanti akka ulfaatu taasisu. Akkam taataa otoo hin ta'in amma kanaan anatti immoo gaaffii kanatti ta'u ishumtaanii dhungadheeyyuu maal na gootii kan jedhudha kan na naasibsadha. Maarree kanumaafuu deebii akkamii kennitaadha amma ishee irraatii rispoonsiin gara garaa sii kennamuu danda'a. Yeroo sanatti ati deebii akkamii kennita? Ofii kee akkam taata? Dhiifama niitii hima kunatti fakkaatte yookaan jaalallee kunatti fakkaatte jedha kan maalan godheessilas. Namni hedduun immoo si argaa jira jaalalleen keessi argaa jiraachuu maltii dhaabattee akkam taata? Okay. Baay'ee ulfaataadha. Egaa takkaa dhungatte immoo rakkoodha amma. So dhiifama gaafachuun alatti ammas ani fala biraadha jedhee yaadu maaliif sobee tanan yoo sin jaaladhan jedhesi jaalalli irratti jaalalli dabaluu kooti sun immoo seera mitiittu amma immoo nan balleessaa jechuudha yoon akkas jedhe. Akka tasaa ta'ee jaalalleen intala sanaas dhaabatee ilaalaa jiraachuu mala. Inni immoo uleetummas itti dhufa waan ta'eef amma ila wanti nama baasu inni dhugaan isuma dhugaa itti muudha. Nan se'ee. Si fakkaatti la yoo dandeesse suura moobaayilii keessaa. Yoo akkana yoo ta'e wayya malee sobanii amma lakki ani dogoggorree jechuudhaaf garuu dogoggora biraa uumuun sirriidha jedhee yaadu. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Shakkii malee wal beeknaa sirriitti shakkii malee. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Akka tasaa jaalalleen keessirraatii galagalee osoo inni dhaabbatu bakka namni hedduun baay'atee dhaabbatu keessa sirraa galagalee achi dhaabbachaa jira ati immoo isa barbaadaa jirta. Akka tasaa ta'ee isa hin argita sarpiraayisa gochuun qabaa jettee karaa dudduubaa dhaqxee morma isaa dhungatta jaalallee kee kana. Waaw jedhee yeroo inni sitti galagalu garuu jaalallee kee miti. Akkam taata? Miira isaa yeroodhuma san beekuun danda'ama garuu baay'ee rifadha. Akka malee nama naasisa yaaduuf iyyuu yeroo wantichi ta'u immoo rakkisaadha. Baay'ee naha garuu. Jechuun dhiifama gaafadha. Akka rifadhee akka osoo hin beekin ta'e nama sanas naasisa waan ta'eef dhiifaman gaafadha garuu baay'ee naha yerochuma yoo beeke malee ammarra dhaabbadhee wanta sana murteessuun rakkisaadha. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Shakkii malee wal beeknaa sirriitti shakkii malee. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Yoo sitti galagalu jaalallee kee miti. Kuni mudhiidhaa cituudha. Ani siin beeku ani kana. Ani rifaatu dachiin irra dhaabbadhu tanaatuutu naan marsaami dachiin irra dhaabbadhu tanaatuutu. Ani akkamittiin si ibsa obsi gaafii akkaan ulfaataadha kan na gaafatte. Eessaa fi demmoo ati gaafiilee akkanaa kan. Dachii shirna manjaa miti boo. Dhugaa rabbi hash. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Shakkii malee wal beeknaa sirriitti shakkii malee. Shakkii malee si beekaa sirriitti shakkii malee. Hordoftoota keenya mee akkamitti ilaaltanii gaaffii keenya isinoo odoo isin ta'e odoo isintu gaafatamaa jira ta'e deebiin keessan maal ta'amee maaltu isinitti argama? Namoonni hedduun akka isaan wanti kun akka isaan qunnameeru abdiin qaba. Otoon beekiin dhaqanii nama biraa dhungachuun otoon beekiin waan baay'ee gaaffiin biraas jaajiru gaaffii torban dhufu of jalaatiin fixnu. Otoo dubbannu sumayyuu mudateera ta'e naaree shakkii abdiin qabatte. Haga ammaatti waaqayyoon haa galatu nan mudanne. Kanaafuu akkanan kun namneefis ammoo kadhannaa bakkoon cimsa malee maalin godha sana. Tole siifaa ta'u. Hordoftoota keenya qophii Dambalii Jaalalaati. Kanatti aansuudhaan immoo kan nuti isin biraatiin geenyu xalayaalee goleewwan arfan Oromiyaa irraatii dhaggeeffattoonni keenya nuuf ergan deebisnee yerootti isin biraan geenyu bira geenyee jira. Xalayaaleen har'aaf dabaree argatan kunooti ammas bakkuma jirtanitti qophii Dambalii Jaalalaa waliin turtii gaarii. Wanna see Timu, Anjali, wanna see Gobe, Anjali. Eessaa ka'ee isa takkan goolabuun beeku. Albiin abbaan qaree abbaa qalee akkuma jedhamu. Anis wanta nu hubannoo dhabinsaa fi goyyonfamuun taasisetu
deebi'anumaa sagaale osoo feegeen duuba deemtee jedhame tiire Oromoon osoo jechi jedhamu kun yeroo hundumaa sammuu koo keessa naanna'ee mataa koo na nyaata. Dubbiin isinitti baay'ise miti yaa dhaggeeffattootaa fi qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa sin nagaa keessanii akkam jirtu. Silas namni nagaa qabu waa hunda qaba. Akka kootti garuu qalbiin keessan sin goyoomsee nagaa of hin dhowwatinaa siniin jedha. Bakkuma sin jirtanitti ammoo nageenyi isiniif haa baay'atu. Nagaan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa kan onnee koo jaalala keessa qulqulluu kaleessaa yaadattee ittiin rakkamaa jirturraa maddite bakkatti jirtutti si haa qaqqabdu. Muraad koo hedduu natti ulfaata. Badii man ofii koo dalage deebisee haasa'uun hedduu natti cima. Muraad koo mee gabaabsee seenaa kan koo fi seenaa kan kee kan dabarsine dhaggeeffattootaaf haa qoodu. Tarii warra akka kootti goyoomfamanii itti fakkaatee daandiirraa badaa jiran ni deebi'u ta'a. Atis ammoo yoo garaa laafummaa naaf qabaattee fi isan badii qoxxamaneef dhiifama naaf gooteef maaltu beeka. Anaafati ijoollee naannoo tokkotti dhalatanii waliin taphachaa yeroo umuriin keenya barnootaaf geesse waliin barachaa ijoollee guddatanidha. Oollee bullees walitti dhufeenya naannummaa yookaan ammoo ijoollee naannoo tokko ta'uura dabarree ija jaalalaatiin wal ilaallee jaalalleen bor wajjin jiraadhu jennee wal filannee waliin haasaa jaalalaa eegalle. Aniifati kan haasaa jaalalaa eegalles barnoota kutaa 11ffaa barachaa jirrudha. Kanatti gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessite. Anis hedduu amalakkeen booji'amee haayaa jechuun siif deebise. Oollee bullees walitti dhiyaannee amala walii eenyummaa walii kan duraa caalaa keessa walii wal barree waliin haasa'uu eegalle. Maal kana qofaree haasaa jiruu keenya boruu yookaan ammoo isa gaafa wal fuunee wal wajjin hin jiraannu karoorsuu eegalle. Karoorri nuti qabannee turres kan hedduu nama hawwatuu fi uumaan uumama kana hunda uume itti gammadu ture. Osoo milkaa'eera ta'eeti. Karoora hedduu karoorsaa barnoota keenya kutaa 12ffaa xumurree qabxii nu dabarsus argannee bakka tokkos filannee akkuma filannee ammoo bakka tokko nu ga'ee barnoota yuunivarsiitiis waliin eegalle. Ergasiis waan dandeenya maraa wal gargaaraa jiruu keenyaaf karoorfachaa jaalala dhugaa wajjin jiraachuu eegalle. Egaa osuman si wajjin jiruu si wajjin nyaadhee dhugaa si wajjin jiruu koo eegee karoorfachaa gidduudhaan ammoo waa waaqniif laftiin jaallanneen sirratti hojjedhe. Muraad koo osoo ati kabajaa fi jaalala guddaanaaf qabdu ani garuu hiriyyaa koon goyoomfamee nama biyya alaa turee dhufee qarshii qabuu fi kan jaalala qabeenyaan jijjiiruu barbaaduttan fuula koo deeffadhe. Muraad yeroon yaada koo namicha biyyaan baaraa dhufe kanaaf hiruu barbaade sababuma sababan taane barbaadeen sitti jijjiirame sin barbaadu jechuu eegale. Ati sirra deddeebitee na gorsuudhaan sababni anaaf si walitti buusu hin jiru maaloo wajjumaan jiraannaa jettee hedduu na kadhatte. Anis goyoomfamee jaalala isa dhugaa kan kee cinaatti gatee namicha wajjin bade. Atis boossee harka kee waaqatti kennitee narraa calliste. Naman sirratti jaalladhe sanaan garuu sittan heerumaa jechuun faayidaaf gara isaatti hin maqe. Maal qaba osoo yeroo sana dachee kanarraa dhabamee jiraadhe. Oolee bulees namni ani jaalala isa kan keessa qulqulluu dhiisee gara isaatti maqe sun erga ji'oota muraasa na wajjin jiraatee booddee karaa duubaan akka inni maatii biyyaan baarraa qabuu fi fira dubbisuuf akka inni as dhufe dhaga'e. Yeroo sana gahaa dacheen dhootee na fudhachuu didde. Samiinis ol na fudhachuu didee gidduutti kanarraa game. Muraad koo sobas natti fakkaate namoota hedduun qoradhe. Inumaayyuu mucaasaa ishee dhangafaa umuriidhaan naannoo kee taatee naan jedhan. Falan faladhuun wallaale. Sitti deebi'uuf yaadus ati barnoota kee xumurtee qabxii bareedaadhaanis waan baateef eebbifamtee guyyaa muraasaa booda hojiidhaaf gara magaalaa Adaamaatti akka ati ramadamteen dhaga'e. Karaa adda addaatiin si araarfachuu yaalus onneen kee qulqulluun baay'ee na jaallattu sun jibbaa waan guutamteef ati bakka naaf kennuu hin barbaanne. Silas kan sirratti daba hojjete ana'u sitti hin faradu. Dhugumaanuu namni baay'ee jaallata yoo nama miidhe ni ulfaata. Muraad koo badii koo haasee fixuu hin danda'u. Garuu ammoo yoo garaan kee naana'eef sitti araaramuun fedha. Haadha warraa kee ta'uu baadhus dhiifama kee barbaada. Yoo ati garaa natti jabaattee akkuma natti gadditeetti hafte jiruun gaa'ilaaf dachee kanarraa qabu waan naaf hiikkattu natti hin fakkaatu. Adaraa yoo dhiifama naaf goote karaa toora bilbila koos ta'e karaa qophii dambalii jaalalaa akka naaf dhiiste na beeksisi. Hiriyyaa kee duraanii kan qabeenyaan jaalala kee jijjiirtee amma immoo dhiphina keessa jirtu Caaltuu Ahmed magaalaa Ciroorraa
Hiriyaa koo duraanii Muraad Ibraahim magaalaa Adaamaatti kan argamuuf. Wanti nansi godhe ansammuu koo keessa taa'an baduu yeroo maraa. Yaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti garuu nagaan koo kun nagaa alaa kolfaa keessaan waadamuuti. Keessaan waadamuun kun namuma irra gaheetu beeka malee namni biroo namaaf hin beeku. Akkuma namaa laphee nama jaallatu nan qaba nan jaalladhas jaalladhee itti baacuun beeku yoon dhiisee inuman dhiisa malee akka namaa irratti jaalallee kottiin baacu garuu amma immoo guddadhee bultii ijaarrachuu barbaade. Bultiin kun nama yaaddessiti nama sodaachiftis. Hiriyoota kiyyoo laaltuu garaansi jabaatee kaata. Yoommoo nan fuudhaa jettee murteessitee jaalallee keef gaaffii gaa'elaa dhiyeessuuf kaatummoo sodaadhaan waxalamta. Kana gidduutti jaalalleen kees dallantee sirraa deemti. Otoo ati ilaaltuu isheen gaa'ela uummatti. Gaa'ela yeroo uummachuuf yaaddu guutummaatti jireenya gammachuun guute jiraachuu feeta. Nama siif ta'us sammuu kee keessatti kuultee sarartee suura kaasta. Erga sammuu kee keessatti sarartee kaastee booda barbaachatti deebita. Garuu nama akka fedhii keetti sammuu kee keessatti yaadde dhabdee gadduutti kaata. Namuu mudaan dhabu. Al takka immoo haati manaa koo yoon fuudhee akkas naaf gootii jettee yaadda. Jireenya jaalalaa yoo waliin eegaltu immoo kan isheerraa barbaaddu caalaa kan isheen sirraa barbaaddu yoo caalu aarte addaan kutta. Erga yeroon darbee immoo deebitee maaliif akkuma waa isheerraa barbaadu kanaa isheen waan ta'e akkanarraa barbaaduu fi maal ta'uu fi akkan qabu maafan tilmaamuu dhabee jettee gaabbiin quba nyaatta. Dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa yaada kana hedduun keessan akkana waliin qooddattan abdiin qaba. Amma kunoo ani dheebotaa gaa'elaa ta'een taa'e durban arguunduu waanuma haadha manaaf naataatu natti fakkaata. Yeroon durba arguundumaatti dafeen dhaqqabee iddoo haadha manaa ishee kaa'een ilaala. Osoo isheen haadha manaa koo taatee jedheen suura yaadaa kaasa. Kanaanis guyyaan koo dhufee darbaa jira. Mee na dhiisaa mee ammayyuun aarsutti ka'aa jira. Mee warri maatii horattanii fi waa'een bultii isiniif galee jiru. Anaa fi warra akka kotti gaa'ela dheebotaniif gorsa keessan nutti hin qusatinaame. Anaan asuma irratti naanaa ga'u. Ana Abdii Fufaati. Adaamaarraa haadha manaa koo kan eessa jirti ishee hin beekne eenyummaa ishees kanan hin beekne. Garuu ishuma haadha manaa koo ta'uuf teessee na eegaa jirtuuf hammam akkan ishee dheebochaa jiru haa beektuuti. Adara biraan naaf ga'a. DJ obsikebeki@gmail.com iimeelii keenya 2919 ammoo karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaati. Karaalee kanneeniin xalayaa keessan akkasumas ammoo walaloo barreessitanii nu biraan ga'uu dandeessu hordoftoota keenya. Qophii keenya dhaggeeffattanii kanatu irratti kun gaariidha jechuuf yaada keessan irratti kennuuf ammoo 02211000860 fi 02211000861 fayyadamaa. Ergaa gabaabaafis 8330 kanuma keessan. Nimoona Naggasaaf obsiifilee waliin ta'uudhaan bakka keessan isiniif buunee xalayaa keessan isiniif dubbisnee jirra. Maarree Boris xalayaa keessan akka nuti isiniif dubbisnuuf walaloo keessanis akka isin biraatiin geenyuuf nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Gulaaltuun qophii keenyaa ammoo keebeekii mul'ataati. Torban qophii dambalii jaalalaa gaaffii biraa asoosama biraa walaloo biraa xalayaa biraa qabanii jira. Torban nagaa fi